dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 50 kamtu ulfaata? Jibreedha jibreedha. Galaanni bishaan hin qabne eessatti argamu? Galaanni bishaan hin qabne afaan keessa. Afaan keessa? Galaanni bishaan hin qabne. Ayyaana shamaa harka fuunee kan jirtan hordoftoota chaanaalii Gadaa Baay'een egaa har'a viidiyoo baay'ee isin bohaarsu isinii qabannee dhufnee jirra. Viidiyichi kan ta'u barattoota Haramayaa Yuunivarsiitiidhaa dhaabuudhaan gaafiiwwan nama bohaarsoo ta'an baay'ee nama kofalchiisan gaafannee isiniif dhiyeessine. Qophii kana kan isiniif dhiyeesse obboleessi keenya maqaa isaatiidhaa isin beeksisa. YouTube chaanaaliin isaatii immoo diskiripshin jalaa fi koomentii jalqabaa irratti piin isiniin godha achi seenuudhaan subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa maqaa isaatiin nutti haa himuuti. Maqaan kiyya Ahmad Shehuun jedhama. Abbaa chaanaalii yuutuubii Kamisee Miidiyaati. Waa'ee walloo dhiyeenyaan ragaalee qabatamoo fi akkasumas immoo haala walloon keessa jirtu yeroo yerootti argachuu barbaadan Kamisee Miidiyaa subscribe fi like gochuudhaan hordofaa isin jenna. Maatii keenya ta'uu keessan hin dagatinaa isin jechuu isin barbaanna. Asumaan immoo har'a obboleessa keenya Gadaa Baay'een abbaa yuutuubii chaanaalii Gadaa Baay'een waliin qophiilee adda addaa nama bohaarsoo ta'an baay'ee bashannansiisoo fi akkasumas wantoota irraa barataman hedduu isiniif qabannee dhiyaanneerra. Yuutuubii isaa irratti subscribe gochuudhaan hordofuu dandeessa isiniin jenna. Baay'ee galatoomaa afaan xumura. Egaa viidiyoo har'a immoo like godhaa hanga turtii xumuraatti nu waliin turaadha. Maqaan keenya? Maqaan koo Ahmad Mahammadin jedhama. Mee maal baratte? Agriin barataa qonnaati. Barataa qonnaati. Gaaffiin tokkoffaan akkasidha. Galaanni bishaan hin qabne eessatti argama? Galaanni bishaan hin qabne. Galaanni bishaan hin qabne. Galaanni bishaan hin qabne. Ammas keessummaa tokko isinii qabannee dhufanii keessummaan keenya maqaa isaa nu beeksisuudhaan waan baratuu fi wantoota tokko tokko erga nutti himee booda gaaffii tokko tokko isa gaafannaa jechuudha. Eenyu jedhamta? Maqaan kiyya Ibrahim Khalifaa jedhama. Eessaa dhufte? Asuma dipaartimentii maanaajimentiiti. Barataa maanaajmentii waggaa meeqaffaadha? Waggaa sadaffaa. Kanaafuu akka nama maanaajmentii maratee jechaadha. Loojikaalii tiinki gootee deebisuu qabda jecha gaaffii nuti gaafanna. Gaaffiin tokkoffaan akkanadha. Galaanni bishaan hin qabne eessatti argame? Galaanni bishaan hin qabne hin jiru kan addunyaarra. Galaanni bishaan hin qabne hin jiru jettee? Akkamitti galaana jedhama bishaan hin qabu. Maqaa isaa sin wal barsiisnee mee maqaan isaa eenyu jenna? Dildiloo jedhama. Barataa maaliiti? Seera. Barataa seera waggaa meeqaffaa? Afuraffaa. Waggaa afuraffaa barataa seera waggaa afuraffaati. Gaaffilee kana immoo loojikaaliin deebisachuu dandeenya jechuudha namni kun amma. Galaanni bishaan hin qabne eessatti argama? Galaanni bishaan hin qabne. galaana fi bishaan illee tokko waan ta'eef. Galaanni bishaan hin qabne galaanni gogaa ta'e eessatti argama? Galaanni gogaa ta'e eessatti hin argamu. Hojjetoota hordoftoota qophii keenya ammas keessummaa biraa qabannee isin dhiyaanneerra. Chaanaalii keenya laayikii fi sabskiraaybii gochuun dagatinaa isin jenna. Keessummaan keenya maqaa isaan nu beeksisuu fi barataa maalii akka ta'an dura. Barataa akkaawuntiiti. Waggaa lammaffaa maantanaan eegala. Barataa akkaawuntii waggaa lammaffaadha. Gaaffilee nama bohaarsan Gadaa Baay'een irraa qabannee isin dhiyaanneerra. Mee gaaffilee san keessaa nu deebisu wanta kana. An dandeessa yoo ta'e nu deebisu. Galaanni bishaan hin qabne eessatti argama? Galaanni bishaan hin qabne hin jiru. Galaanni bishaan hin qabne. Hayyee kabajamtoota hordoftoota qophii keenya ammas keessummaa kan biraa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya kun maqaa isaa nu beeksisuu fi maal akka baratu nu beeksisanii booda gaaffilee keenya itti fufna jechuudha. Mee eenyu isin naan jennu? Galatoomaa wanta carraa nu laattanii fi maqaan kiyyaa Aliyyuu Muhammad yookaan Boonaa Biyyaa naan jedhanii beeku gisee baay'ee. Boonaa Biyyaa. Maqaa baay'ee nama gammachiisudha. Namatti toludha. Mee barataa waggaa meeqaffaas maal baratta? Waggaa sadaffaadhaa dipaartimentii beekaraallee adult educationii baradha. Barataa adult educationiiti gaa'e. Gaaffilee tokko tokko gaaffilee nama bohaarsan Gadaa Baay'een isin gaafata. Yoo deebistan galatoomaa isin jenna yoo deebisuu dhabdan rakkoon qabu. Galaanni bishaan hin qabne eessatti argama? Galaanni bishaan hin qabne afaan keessa. Afaan keessa?
Galaanni bishaan hin qabne afaan keessatti argama. Galaanni bishaan hin qabne afaan keessatti argama dheeraan nyaata deebiisaa booda laalla. Gaaffii lammaffaa kan isin gaafannu dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 50 kamtu irra ulfaata? Dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 40. Kiiloo 50. Kiiloo 50. Waan beekamaa dhagaa kanatti dhagaa irra ulfaata. Dhagaa irra ulfaata? Ayyee. Arganne kanas dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 50 kamtu irra ulfaata? Jibriidha jibrii. Jirbii irra ulfaata? Dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 50 mee madaalime? Jirbii irra ulfaata. Jirbii irra ulfaata? Jirbii irra ulfaata. Dhagaa kiiloo 50 fi jirboo kiiloo 50 kamtu irra jirbii kiiloo 50 kamtu irra ulfaata? Walqixa. Kamitti walqixa? Innis kiiloo 50 kunis kiiloo 50. Ayyee dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 50 kamtu irra ulfaata gaafiin tokkoffaan? Waluma qixa. Waluma qixatu deebisa. Dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 50 kamtu irra ulfaata? Hammi isaa wal caaluu danda'a garuu wal qixa. Walqixa. Simbirroota 10tu muka tokko irra turan. Isaan keessaa tokko yoo rasaasaan rukutte meeqatu achirra tafa? Simbirroota 10tu muka irra ture. Isaan keessaa tokko yoo rasaasaan rukutte meeqatu achirra tafa? 9 tafa. 9tu muka guddaa tafa. Deebiisaa kanatti boodatti deebinaa. Simbirroonni 10 muka irra turan. Isaan keessaa tokko yoo rasaasaan dhaamte hammamtu muka irra tafa? Meeqa? 10. Muka irra turan. Isaan keessaa tokko yoo rasaasaan rukutamte meeqatu muka irra tafan? Meerra deebiin gaaficha. Simbirroonni 10 muka irra turan. Isaan keessaa tokko rasaasaa yoo dhoofteen meeqatu muka irra tafa? 9. Simbirroota 10tu muka tokko irra ture. Isaan keessaa tokko yoo rasaasaan rukutte meeqatu achirra tafa? Tokko yoo rasaasaan rukutte hundinuu ni kutaa birrisee kutaa. Birrisee kutan. Waan neef hin jiru achirratti. Wanni hafu hin jiru. Simbirroonni 10 muka irra turan. Isaan keessaa tokko rasaasaan yoo dhaamte meeqatu muka irra tafa? Tokkollee hin hafu gaa hundi baaraganii ce'anii. Egaa akkana argattee deebisa kana. Sharariitiin miila meeqa qabdi? 4. 4 qabu? Sharariitiin miila meeqa qabdi? 8. Miila 8. Tilmaama garuu. Dhagaan diimaan yoo bishaan keelloo keessatti kufe maal waan ta'u sitti fakkaata? Dhagaan diimaan bishaan keelloo keessatti kufe. Kungaa bakka diimuma ta'a. Diimuma ta'etu wanta kan jijjiirama fidu hin qabu taate. Akkam bishaan keessa kufeera amma? Yoo laaltu gaa bishaan keessa jiraame bishaan hogga laaltu gaa diimaadhaame. Saniifuu dhagaan isuma fakkaata. Bishaan isa fakkaata. Dhagaa diimaa yoo bishaan keelloo keessatti kufe dhagaan diimaan yoo bishaan keelloo keessatti kufe maal waan ta'u sitti fakkaata? Dhagaan keelloo? Dhagaan diimaan yoo bishaan keelloo keessatti kufe maal waan ta'u sitti fakkaata? Bishaan bifa hin qabu. Bishaan bifa hin qabu kanaafuu dhagichi maal ta'a? Diimaadha waan ta'eef? Diimaa. Diimama ta'a? Dhagaa diimaan yoo bishaan keelloo keessatti kufe maal waan ta'u sitti fakkaata? Bishaan diimaa. Dhagaan diimaan bishaan keelloo keessatti yoo kufe maal ta'u sitti fakkaata? Keelloo mataa. Keelloo ta'a jijjiirame ta'a. Ayyee baay'ee galatoome naani kibriitii shaamaa gaazixaa fi kurraazii qabda. Isa kam dura qabsiista? Kibriitii? Shaamaa Shaamaa? gaazixaa fi kurraazii qabda. Isa kam bukkistee qabsiista dura? Gaazii fi kurraazii fi shaamaa keessa? Kibriitii shaamaa gaazexaa fi kurraazii qabda. Kanneen keessaa kam dura bukkista? Kibriita. Kibriitii shaamaa fi gaazexaa kurraazii qabda dura. Kibriitii shaamaa kam bukkistee dura qabsiista? jalqaba kibriitaadha. Kanatti aanu? Jalqaba gaazatti na hidha ittaansitee kibriita ittaansiteetti kibriita bakka haala sirriitti ni argateeti. Nama du'a kee sitti hin dhufin du'a isaa eessatti dhaqxaati? Anuu du'eera waan ta'eef akkamiin dagare. Ayyee baay'ee isa galateeffannaa gaafilee gaafatames haala hunda ta'een deebisee jechuun akka dandeenyutti nama du'a kee sitti hin dhufne
Du'a isaa eessatti dhaqxa? Nama du'a keessatti hin dhabne. Du'a isaa eessatti dhaqxaati? Ati duruu duutee duuba. Nama faaya isaa agarta du'a. Kanaafuu du'a isaa arguu dandeessu jechuudha. Dura duutee jirta. Du'a isaan harkita waa. Ayyee kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa keessummaan kunis gaaffileessa gaafanne haala gaariidhaan nu deebiseera. Ammoo immoo deebii isaatti himna jechuudha. Galaanni bishaan hin qabne kan jedhu galaanni bishaan hin qabne asitti argama kan jedhu galaanni bishaan hin qabne kaartaa yookaan maappirratti argama. Kan biraa immoo dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 50 kamtu irra ulfaate inni isa gaafanne jirbii kiiloo 50 irra ulfaataa immoo deebiin isaa warqii ta'e lamman isaaniitu kiiloogiraama 50 waan ta'aniif warqeetu waan irra ulfaatu qaban. Simbirroo kudhanittu muka tokko irra jira yoo takka rasaasaa rukkatti kan jedhu ni barreessu waan jedheef deebii isaa sirrii argateera. Nama du'a kan keessatti dhufe du'a isaa itti dhaqxanii jedhamu anuu du'een jira kan jedhu waan ta'eef baay'ee galata. Amma garuu deebii isaatti himna. Galaanni bishaan hin qabne afaan keessatti argamaadha. Galaana gara afaan nama ajaa'ibaati namni kuni garuu galaana bishaan hin qabne kan argamu kaartaa irratti. Kaartaa gubbaatti yeroo suuqan kaasuun qofa jechuudha. Simbirroota 10tu muka tokko irra jira. Isaan keessa tokko rukuttee meeqatu mukarra tafa jenneen 9tu mukarra tafa jenneen. 9 osoo hin taane kan mukarra tafu hundi isaaniitu mukarraan duwwaa tafa. Maaliif jennaan tokko yeroo rukuttu sagalee dhukkaasaatti inni barreessu jechuudha kan. Dhagaa kiiloo 50 fi jirbii kiiloo 50 kamtu irra ulfaate inni isa gaafanneef walqixaadhe. Kun sirriidha. Sirrii argatee kana. Sharariitiin miila meeqa qabdi kan jenneeni miila 4. Sharariitiin miila 8 qabdi. Kanaafuu baay'ee galatoomuu siin jenna. Gadaa baay'inii sabiskiraabii fi laayik gochuu hin dagatin. Dhagaan diimaan bishaan keelloo keessatti yoo kufe maal ta'a seedhu ni jiidha malee waan tokko hin ta'u. Sharariitiin miila 8 miila meeqa qabdi seeneef 8 qabdi jedha baay'ee 8 ga'e deebisaa argateera bakka. Kibriitii shaamaa fi gaazixaa kurraazii qabdu kam dura bukkisu seedhuuf kibriitii dhaga. Sirri madda deebise keessummaan keenya kuni. Dhagaa kiiloo 50 fi jirbiin kiiloo 50 kan jedhu deebiin isaa walqixa kuni nama du'a keessatti hin dhufin du'a isaa itti dhaqxa waan ta'eef anuu du'een jira waan ta'eef du'a isaan dhufare gadaa baay'inii sabiskiraayib gochuun irraanfatina keessummaa keenyaas baay'ee galatoomeenna. Galaanni bishaan hin qabne kaartaa yookaan immoo maappirratti argama beekte. Simbirroonni 10 kiiloo 50 fi jirbiin kiiloo 50 kan jedhu sanuma dhagaa kiiloo 50 walqixa lamman isaaniitu maaliif jennaan kiiloo 50. Dhagaan diimaan bishaan keelloo keessatti yoo kufe wanta kan ta'u inuma jiidha malee waan biraan ta'u. Nama du'a keessatti hin dhufin du'a isaa eessatti dhaqxaati? Nama du'a kiyya hin dhufin namni du'a akkamitti hin dhaqa gaafatiisa. Egaa deebii isaa argattee baay'ee galatoomsiin jenna.